ኤርትራን daangaa ce'uun seera idil addunyaa cabsaa jirti. Itoophiyaanis mirga daangaa ishee kabachiisuu hojiirra oolchuu qabdi. Ambaasaadar Suleemaan Daddafoo mootummaan Eertiraa humnoota wayyaanee hidhatan waliin qindoomina cimaa uumuun humna waraanaa bal'inaan gara naannoo Tigraayitti bobbaasaa jiraachuu fi seera daangaa idil addunyaa cabsaa jiraachuu akkasumas abbaa biyyummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa uumuu akka danda'u Somaaliyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Suleemaan Daddafoo akeekkachiisan. Ambaasaadarichi ergaa kaleessa galgala toora miidiyaa Tiwiitarii isaanii irratti qoodaniin humni waraana biyya tokko hayyama mootummaa biyya abbaa qabu duuba daangaa idil addunyaa ce'ee seenuun qajeeltowwan bu'uuraa seera idil addunyaa cabsuu akka ta'us eeranne. Ambaasaadar Suleemaan dhimma kaaba biyyattiitti deemaa jiru irratti ergaa fuula tokko qabu afaan Ingiliffaan Tiwiitarii isaanii irratti qoodaniin Eertiraan humna waraana ishee gara naannoo Tigraayitti erguun humnoota mootummaa Itoophiyaa waliin wal dhabdee keessa jiran waliin kallattiin hirmaachuun seera idil addunyaa fi abbaa biyyummaa Itoophiyaa sarbuu ta'a jedhan. Ambaasaadarichi kana kan jedhan yeroo walitti bu'iinsi hidhannoo guyyaa tokkoof mootummaa federaala Itoophiyaa fi hidhattoota Abuut gidduutti uumame torbaan isaa booda yoo ta'u, mootummaan Eertiraa yeroo ammaa dhoksaan humna waraanaa gara naannoo Tigraayitti bobbaasaa jiraachuun bal'inaan himamaa jira. Suuraaleen hooggantoota waraanaa Eertiraa fi hooggantoota waraanaa akkasumas bulchiinsa siviilii wayyaanee waliin walitti dhufeenya qaban agarsiisan dhiyoo kana ba'uun gamtaa humnoota lamaan gidduu jiru ilaalchisee gaafiis uumee jira. Ambaasaadar Suleemaan barreeffama qoodaniin akka jedhanitti tarkaanfiin akkanaa abbaa biyyummaa Itoophiyaa irratti sarbama cimaa ta'uu fi nageenya gaafa Afrikaa illee balaadhaaf saaxiluu danda'as jedhan. Ambaasaadarichi yeroo sarbamni abbaa biyyummaa akkanaa itti fuufe Itoophiyaan mirga ofirraa ittisuu ishee seera idil addunyaa keessumaa chaartara dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti tumame fayyadamuuf mirga akka qabdus ibsaniiru. Tarkaanfiin waraanaa Itoophiyaan nageenyaa fi abbaa biyyummaa ishee eeguuf fudhattu kamiyyuu bu'uura seeraa qabaachuu danda'a jedhan. Dabalataanis Eertiraan humnoota hidhatan waliin tumsa gochuunii fi daangaa biyya biraa seeraan ala ce'uun balaa nageenyaa fi siyaasaa naannoo gaafa Afrikaa qofa osoo hin taane abbaa biyyummaa Eertiraa mataa ishee illee balaadhaaf saaxiluu akka danda'us ambaasaadar Suleemaan Daddafoo akeekkachiisaniiru.